Maan Oromoo idil addunyaa kanarra jirtan viidiyoolee kiyyaa yeroo baay'een isinitti gadhiisu laayik sheerii godhaa. Akkuma san immoo hojii babbareedaa fi boonsaa gara fuulduraatti qabadhee isin biraan ga'a. Kabajamtootaaf jaalatamtoota koo nageenyi koo kan jaalalaaf kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u isiniin jedha. Akkuma san yaada kootiin dabaraa haga dhumaatti na waliin turaa isiniin jedha. Barumsi guyyaa har'aa guddaa cimaa fi baay'ee kan namatti toludha. Akkuma san mucattiin shamaraa tuni mucaa kana saalfachiisuus hundi keenyayyuu wallaalan beekan madaalee argeeti jira. Maddi kun eessaa ka'ee hojiinni biyya Arabaa irraa jedhee Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota aartii hannee akkam nagaa jirtu baga nagaa jiraattan isiniin jedhee jira. Hordoftoota kiyyaa warri duraan maatii kiyyaa taatan laayikii gochuu hin dagatinaa. Warri haroo gara maatii kiyyaa dhuftan wiilkaam baga nagaan dhuftanii ol ka'een isin simadhee jira. Ulfaadhaa isiniin jedha. Kabajamtootaaf jaalatamtoota kiyyaa har'aa viidiyoo adda ta'ee fi barumsa guddaa of keessatti qabu isiniif qabadheetii dhufe. Suuraan kun sooshaal miidiyaa irratti faca'aati jira. Suuraan kun ijoolleen kun eessatti dhalatan eessatti guddatan ka jedhuu fi akkuma san himmootuyyuu ijoollee kana haamilee isaanii hagamta akka cabee ka jedhus akkuma san himmootuyyuu sababa maaliitirraa akka ka'ee mucaan tuni akkuma san himmootuyyuu maddi hawaara kanaa yookaan himmootuyyuu fuula micayyoo tanaarratti argamu kun maalidha jedhama. Maddi isaa hoo eessaa dhufee haala kamiin dibattee akkamitti dibattee akkamitti suuraa ittiin ka'uu dandeettee akkamitti aruusa isaanii geggeeffatan ka jedhus waliin kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya viidiyoo keenya aga jalqabarraa haga dhumaatti daawwadha. Akkuma san immoo laayik gochuu hin dagatinaa, sheerii gochuu hin dagatinaa, yaada keessan immoo koomentinaa gochuu hin dagatinaa. Guddaa galatooma ulfaadha kabajamtoota koo. Tole gaa viidiyoo keenyatti osoo hin dabarreen duratti ilmaan Oromoo idil addunyaa kanarra jirtan viidiyoolee kiyyaa yeroo baay'een isinitti gadhiisu laayik sheerii godhaa. Akkuma san immoo hojii babbareedaa fi boonsaa gara fuulduraatti qabadhee isin biraan ga'a. Kabajamtootaaf jaalatamtoota koo nageenyi koo kan jaalalaaf kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u isiniin jedha. Akkuma san yaada kootiin dabaraa haga dhumaatti na waliin turaa isiniin jedha. Barumsi guyyaa har'aa guddaa cimaa fi baay'ee kan namatti toludha. Akkuma san mucattiin shamaraa tuni mucaa kana saalfachiisuus hundi keenyayyuu wallaalan beekan madaalee argeeti jira. Maddi kun eessaa ka'ee hojiinni biyya Arabaa irraa jedhee yaada. Akka yaada dhuunfaa kootti kun biyya Arabaa irraa ka'e yoo jenne ilaalcha akkamiitiin gammachuu dandeenya gaafa jennu biyya Arabaa keessatti hundi keenyayyuu biyya Arabaa jiran ati eessa jiraattaa jechuun keessan ilaaludha. Anis biyya Arabaan jiraadha. Haa ta'u garuu waa baay'ee argees waa baay'ee baradhees jira. Amma ta Arabaa tana laala teenna tanammoo laala kan galaafatillee jarmu warra Arabaati. Akkamitti galaafatan jedhus odeeffannoo isaa haga dhumaatti dhaggeeffadha isin biraan ga'a. Haalli isaan ittiin balleessan yookaan ijoollee keenya ittiin galaafatan haaluma isaanirraa argaa jirtan kanaadha. Innis maalidha maalii ka jedhu tokko tokkoon kan isinii ibsu kabajamtoota koo. Egaa haalli burqaa madda wanta kanaa irraa yoo jalqabe isiniif hime tokkoffaa shamarran Arabaa ta'ee beerriin Arabaa ta'us yookaan dubartiilee Arabaas oo ta'e dubartiin tokko osoo hin dibanne fuula isii osoo waan tokko hin fayyadamne gabba'uu hin dandeettu. Haramni ni bareeddi, haramni ni miidhagdi jettaan. Haramni garuu mana keessa teettee wantoota akkanaa kana fayyadamuudhaan kan isaan miidhagan jechuudha. Haramni orijinaaliidha jechuu hin dandeenyu. Tokko orijinaalii ni jira, tokko forjiidii ni jira. Forjiidii yoo gaafa jennu kan ifaaf bilisaan akkanatti argamu kanaa jechuudha. Amma intala Arabaa tana laala. Teenna tana mootuyyuu laala tana Habashaa. Maaltu isinitti mul'ata? Ishiin Arabaa tunis bal'aa fakkaatti. Meejes ilaalaa sirriitti bal'aa fakkaatti. Waa ija qabduun fakkaattu jechuudha. Kuni kan galaafatame tan Habashaa tanas tan galaafate tan Arabaati jechuudha.
iccitii beera arabaa yookaan shamarran arabaas ta'e yookaan dubartoota arabaa isinii himuuf deemaa jechuudha. Kabajamtoota koo haga dhuma viidiyoo kiyyaatti na wajjin turuu hin dagatinaa. Yaada keessan immoo naa barreessaa. Dogongora koo wajjin na of oolchaa. Akkuma sanitti shamarran biyya arabaa wanni isaan galaafatamaniif ilaalcha uummata dubartoota arabaatiif isaan qabanidhaan galaafatamanii jechuudha. Maaliif yeroo bahan isaan ilaalanii yeroo isaan galan isaan ilaalanii sababa saniitiif isaan ilaalchuu irraa galaafatamanii jechuudha. Yeroo mana keessatti isaan argan isaan hin bareedan mana keessatti jechuudha. Yeroo uffata hin godhatin isaan hin bareedan dudduuba isaanii kana fa'aa olaaltan dhugaa rabbii jechuudha. Beerri arabaa yookaan dubartiin arabaa nama jibbisiisan jechuudha. Dudduuba isaanii kana yoo deeman dudduubni isaanii kun akka malee kanatti nama dabbara jechuudha. Akka malee kana nama dabbara jechuudha. Garuu gaafa gadi bahan warqii fakkaatanii jechuudha. Maaltu warqii isaan godhe wantoota isaan fayyadaman jechuudha. Wanti isaan hin yaalle wanti isaan hin fayyadamne hin jiru jechuudha. Tokkoffaa araba wanti gammachiisu waan nyaata waan uffatan qofaadha. Kana qofatu isaan gammachiisa. Firri isaanii yoo uffata isaan hin gammachiisu tokkoffaa lammaffaa kana lamaan ala wanti isaan gammachiisu hin jiru jechuudha. Kana waan ta'eef isaan gammachuu addunyaa kana bichaa beekanii jechuudha. Kanaafiyyuu kabajamtoota koo isaan irraa ilaalaniitti ijoolleen keenya kan biyya arabaa keessa hojjetan galaafatamanii jechuudha. Miidhaan isaa maali ka jedhu mootiyyuu ifa sanii godha kabajamtoota koo haga dhuma viidiyoo kiyyaatti na dhageeffachuu hin dagatinaa jechuudha. Miidhaan chaappistiingii godhachuun maalidha yookaan akka arabaa ta'a kan nama miidhu maalidha? Faayidaa isaa caalii amma iddoo kanatti miidhadha jechuudha. Okay. Isaan irraa ka isaan laalanii yookaan ka isaan itti fakkaatu maalidha? Isaan gaafa mana keessa jiran ni fokkatan. Gaafa gadi bahan kunuun nuura dheeni jaannata fakkaatan. Kan isaan fayyadaman kana jedhanii gaafa namootuyyuu mallaqa isaanii kan dalagan hundaayyuu chaappistiingii wantoota fayyadama isaanii kanatti bitanii galanii jechuudha. Gaafa bitaniiti galan itti fayyadamuu jalqaban jechuudha. Miidhaan isaanirra gahuu maalidha? Nuufi beerriin arabaatii fi beerriin habashaa yookaan mootuyyuu nuti jechuudha. Shamarran keenya fi shamarran arabaa maaltu gargar godha ka jedhus akkasumatti isiniif ibsa jechuudha kabajamtoota koo. Viidiyoo kiyya wajjin haga dhumaatti turtii godhaa please. Wanti adda baasu waan guddatu jira jechuudha. Isaan mana keessa ta'an hojii hin qaban. Qaamni isaanii yookaan fuulli isaanii dibata isaan dibatan kana fudhachuu fi danda'a jechuudha tokkoffaarratti. Lammaffaarratti mootuyyuu qaamni keenyaaf ka isaanii garagara. Okay. Nu maaltu adda godha isaanirraa gaafa jennu nuti tokkoffaa inteennu in hojjannaa qaamni keenya ni urkaaya gaafa urkaa'u sana mootuyyuu fayyadama isaan fayyadaman san qaamni keenya fudhatu hin danda'u. Isaan hin hojjetanii nyaatanii dhuganii taa'uu qofa gatii ta'eef wantoota kana simachuu danda'a yookaan dibata kana irraa miidhagee akkuma isaan qaama isaaniitti wal fudhatuu danda'a jechuudha. Keenya fudhachuu hin danda'u jechuudha. Qaamni keenya akka qaama isaaniitti miti jechuudha gara qaamni keenyaaf kan isaanii. Okay. Bicayyoota irraa akkanatti beeksisee akkatti fokkatu. Maal ta'ee fokkata? Hojjenne qaamni keenyaaf kan jara arabaatii fi kan keenya garagara. Gurraacha osoo hin ta'in gurraacha fi diimaa ittiin adda baasuu osoo hin ta'initti keessi qodaa keenyaa wal addachuu barbaadeeti. Isarrattuu wal adda ta'ee nuti hin dalagne isaan hin dalagan. Kan isaanii haala sanii fudhachuu danda'a jechuudha. Salphamatti dibatoonni amma wantoonni akkana dibatan kun balaan inni nama saaxiluuf balaa guddaadha. Tokkoffaa qaama kan kee walitti si guura. Qaama kan kee nagaa kana oduma atuma daa'ima kana si dulloomsa jechuudha. Umrii kee malee qaama kan kee walitti si shogorreessee walitti si guuree qaama kan kee walitti guduunfaa jechuudha. Osoo umrii daa'ima kana keessa jirtu dulloomtoo si godha jechuudha. Akka dulloomtee si fakkeessa jechuudha. Qaama kee normaalii kee fuula kan kee normaalii kana si dulloomsa jechuudha. Dullattii si godha jechuudha umrii kee malee. Kanaafuyyuu wantoonni wanta haramni fayyadamu akka qaama keenyaa seenee gaafa fayyadamnu miidhaa guddaaf nu saaxila jechuudha. Tokkoffaarratti wantoota garaagaraa fuula keenya irratti baasaa. Achumarraan iyyuu mootuyyuu osoo hin dulloomin qaama keenya dulloomsuu ni saaxila jechuudha. Dulloomsuu ni danda'a jechuudha. Gaafa namootuyyuu osoo hin heerumin manatti hafta jechuu ni danda'ama. Osoo hin heerumin umrii keetirratti osoo umriin kee daa'ima ta'u ormi sirratti faraduu danda'a jechuudha. Miidhaa akkanaatiif nama saaxila jechuudha kabajamtootaaf jaalatamtoota koo. Egaa kanaaf nama saaxila jechuudha. Kanaafiyyuu guutumaan guututti mallaqa ittiin
wantoota kana fayyadamuudhaaf bittan please waan biraatiin bitadhaatii fayyadama. Bareeduma keessaniin dhiirollee isin haa jaalatan. Bareeduma keessaniin as ba'a. Kanaafuyyuu miidhaa guddaa shamarreen tun uumte irratti barumsa shamarran keenya akka fudhatan abdii guddaa isin biraa qabaa isiniin jedha. Noormaanii fuula keessanii hin balleessinaa. Noormaanii fuula keessanitti fayyadama. Malee wantoota garaagaraa hin fayyadaminaa. Amma mucaan kun aamileen isaa cabee achitti hafee jechuudha. Akka shamara biyya Arabaati galtee ta'a Arabaati morka jettee mucaa kana qaanfachiiftee aamilee isaa achitti guttee hambiftee jechuudha. Mee ilaalaa maaltu irraa mul'ata? Awwaara dibattee luuti si waladda harkaa fuulli si waladda maaltu si assaqayyee? Maali oo bifa kee jaalate? Kanaammoo maaliif poosti goote piikcharii? Maaliif poosti goote piikcharii? Kanaafuu kabajamtootaaf jaalatamtoota kiyyaa shamarraniidhaaf dhaamsi kuni akkuma isaan immoo warroon dhiirollee warri kanaa fuudhuu barbaadan please wantoota akkanaa akka hin fayyadamne. Tokkoffaa niitiin keessanuu kana bahaati manaa kee kan ammanii haadha manaa godhachuudhaaf deemtu kuni si jalaa umrii malee dulloomti waan ta'eef dullummaadhaaf saaxila wanti kun waan ta'eef surumaayyuu wanta kana akka fayyadamtu jaalallee kan gaafa fuutu wanta akkana akka fayyadamtu inumaayyuu hin faqqadiniif. Yoo si wajjin jiraachuu barbaadde jechuudha. Kuni yeroo isaan daawwannaadhaaf malee si jalaa isin miidhuu danda'a. Fuulli isa barate immoo isuma barbaade yeroo kamuu nama kamuu piraanki goote jalaa bu'uu hin dandeettu. Noormaanii makeessaniin eenyumaa amansiisii jiraadhu wajjiniin. Akkasiin jedha kabajamtootaaf jaalatamtoota. Kan isin wajjiniin ture ana hanneedha. Guddaa galatoomaa viidiyoo kiyya laayik sheerii gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaa. Hojiilee dhufu kan ammaan achii hojjataa jiru isin biraa ga'uudhaaf kan deemaa jiru hojii cimaadha. Kanaaf hojii kanarratti akkanas himattan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Yeroo aarsaa gootanii haga dhumaa na dhageeffattanii guddaan isin galateeffadha. Nagaa naa bula turtii gaarii.